Kanaaf waldaa gaarii gadheen maqaa waldaatiin dhaabatan jiru jechuun waldaan akkaataa sirriin dhaabatan hin jiru jechuu akka hin taane hubachuun gaarii ta'a jechuu kooti. Kanaaf yeroo baay'ee waldaan kan dhaabattu warra raajii gaggeessaniin warra maalii ta'aniin warra maalii ta'a maqaa adda addaa warra qaban kana maqaa isaanii fuuldura taayitilii adda addaa warra qaban kanaa waldaan dhaabatti. Maaliif barbaachisaa ta'e waldaa kophaatti dhaabuun? Maaliif maqaa baluuti waldaan dhaabatti? Maaliif mul'ata jedhama? Baay'isanii mul'ata namni qabaachuu hin danda'u. Mul'anni keenya isa tokko wangeela keenya. Wangeela keenya isa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif galata fidu. Mul'anni keenya isa barreeffame harka keenya revelation ga'u jiru macaafa qulqulluu isa waaqayyoon harka keenya irra kaa'e. Kana caalaa maaltu nu barbaachisa kan gara biraa? Maali mul'annaan koo? Maali mul'annaan abaluu? Waldaan kan dhaabattu maali mul'annaa koo irratti ta'a? Mul'annaa waaqayyoon dubbate irratti dhaabachuu irra jiraata malee. Dhaabachuu duwwaa otoo hin ta'in kanumaaf piraaktisii kanumaaf galata kanaaf hojii hojjechuu irra jiraata malee. Waldaan kiristaanaa. Kanaaf amma dogoggora namootaa haasa'ee fixuu hin danda'u. Dogoggora namoonni adda addaa godhan haasa'uu fixuu hin danda'u. Garuu waldaan kiristaanaa maal irratti hin dhaabatti kan jedhu bu'uura tokko tokko dubbachuun gaarii ta'a. Kanaaf waldaan kiristaanaa kan irratti dhaabattu waan Kiristoos dubbate jiraataa ilmi waaqayyoo Kiristoos dubbate yookaan Phexros deebise kana masii ta'uusaa deebise kan irratti waldaan dhaabatti. Kanaaf Kiristoosiif dhaabatti waldaan galata Kiristoosiif isatu bite waan ta'e macaafa qulqulluun akka dubbatu Kiristootu dhiiga isaatiin bite waldaa isaa jedha. Hojii ergamootaa boqonnaa 20 lakkoofsa 28 dhaqaa laala. Macaafni qulqulluun akkuma dubbatu Kiristoos dhiiga isaatiin bite waldaa kiristaanaa namoota waldaa keessa jiran kan waldaa kiristaanaatiif nama kan fide achi kan kaa'e namatu akka barbaade bakka adda addaatti nama walitti qabee fide otoo hin ta'in Kiristoos waldaa isaa dhaabe. Waldaa Kiristoos dhaabe kana immoo namoonni fedhii dhuunfaa isaaniitiif itti fayyadamuun dogoggora guddaadha. Maqaa kennaa hafuura qulqulluutiin, maqaa hojii hafuura qulqulluutiin, maqaa adda addaatiin waldaa waan barbaade godhaa jira. Of course kennaan hafuura qulqulluu waldaa keessatti akkaataa seetaappii waldaa akkaataa waaqayyoon kaa'een jaarsolee jalatti bulchiisa waldaa jalatti akkaataa kennaan hafuura qulqulluutti hojjetu. The gift of the Holy Spirit. Akkaataa waaqayyoon kennaatti kenne ayyaana waaqayyo waldaaf kenne akka Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 11 kuni waldaa kiristaanaa keessa jira. Gaafii hin jiru asirra. Garuu akkaataan ittiin hojiirra oolus immoo akkaataan barraa hin ta'utu irra jiraata. Kanaaf har'a maqaa waldaatiin dhaabatanii kan jiran saamichaa fi yeroo namaa saamu, horii namaa saamu, sammuu namaa saamu maqaa kiristaanaa balleessaa oolu. Har'a kiristaanonni baay'een yeroo taa'anii waa'ee kanaa yaadan akka namoota akkasii ta'uu barbaadu. Warra feemesii kana, warra horii qaban kana, warra akka barbaadan ol baanii dubbatan kana, warra waan baay'ee influensii gochuu danda'an kana. Bakka waan adda addaa kanarratti warra hirmaatan kana positive haasofni isaanii kun kan nama sochoosu, dargaggoota kan sochoosu, namoota kan sochoosu. Kana ta'uun wangeela dubbachaa jiru jechuun miti saba Waaqayyoo. Kiristoos gooftadha jechuun wangeela dubbachaa jiru miti. Kiristoos gooftadha jedhu gooftadha, dhuguma gooftadha. Garuu qabiyyeen waldaan kiristaanaa irratti dhaabattu Kiristoos gooftadha kan jedhu duwwaa miti. Jireenyi kiristaanaa akka akkas ta'u waldaa hojjetu ta'uu qabdi. Kan barsiiftu ta'uu qabdi. Fellowshipiin kiristaanaa waldaa san keessatti gaggeeffamu. Jireenyi namootaa akkaataa kanaan kan shepherd ta'aa deemu yeroo gara yerootti ta'utu irra jiraata. Waldaan kiristaanaa hojii ishii kana. Horii irratti, baay'ina horii beekuu irratti, horii irratti wal dhabuu irratti, aangoo irratti waldaa keessatti wal dhabuu irratti, waldaa qooduu irratti, galata namaa fiduu, abaluun sirriidha, abaluun dogoggora jechuudhaan, wal arrabsuudhaan, gadi baanii miidiyaa irratti wal salphisuudhaan akkaataa kanaan miti waldaan kiristaanaa kan dhaabatu saba Waaqayyo. Kanaaf waldaan dhugaa kan dhaabattu yaada Waaqayyoo karoora Waaqayyoon dubbate kanarratti akka ta'e dubbii kanarraa argina saba Waaqa. Kanaaf Waaqayyoon waldaan koo nan dhaaba duunillee ishii mo'uu hin danda'u. Duunillee mo'uu hin danda'u. Sustain gootee yeroo hunda jiraatti waldaan kiristaanaa jedhee gooftaan keenya kan dubbachaa jiru. Kanaaf amma waa'ee waldaa kiristaanaa gaafa kaafnu kaa maraammartoo kan immoo dogoggora adda addaa namoonni uuman kana otoo hin ta'in waan irratti dhaabattu erga hubannee booda warri kiristaana taanes waldaa kiristaanaa isa sirrii ta'e kana keessatti dhannee qooda fudhachuu nurra jiraata. Amma bar waldaa kiristaanaa hin taane kana warri dhannee keessatti fudhannus kiristaanota konferansii qopheessuun gabaa adda addaa qopheessu, waca adda addaa qopheessu keessatti qooda fudhanna, deebinee isaan hamanna. Maali waan akkasitti irra hafuudha koo dubbii salphaadha. Akka isaan hin jiraanne gochuun qoon biraan barbaachisu. Isaaniif horiin kennu, isaan biradhan, isaan appreciating goon because warra sirrii hin taanedha. Waldaan kiristaanaa gara biraa garuu warra kana micciirtee
seeran balbala isaaniitti cubsisuu hin dandeessu. Kana gochuu kan danda'u miseensa waldaati kiristaanota. Kanaaf bishaan jiraannan qurxummiin jiraachuu danda'a. Bishaan hin jiru taanaan qurxummiin hin jiraatu. Kanaaf akka isaan jiraatan kan godhu miseensa waldaati. Waldaa adda addaa keessa asii ka'ee achi dhaqa, achi as deebi'ee achi dhaqa. Wanni kun hundumtuu hojjechaa hin jiru hojjetus gara fuulduraasi. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Kan hojjetu dubbii Waaqaati. Waldaan kiristaanaa wanni miseensa ishii barsiisuun irra jiraatu waa'ee wangeelati. Wangeelli keenya maal dubbata? Maal irratti dhaabata? Waldaan kiristaanaa maal dhaabatti? Maal irratti dhaabatti? Eessaa dhufa? Yaada maaliitti irraa dhufa? Macaafa qulqulluun qabnu macaafa tokko. Waldaan qabnullee waldaa tokko. Dooktiriiniin qabnullee waldaan dooktiriin kiristaanaa tokko. Asirratti kan dhaabachuun ni jiraatu. Fakkeenya waldaan kiristaanaa waan adda addaa irratti waan essential waan gurguddaa hin taane irratti garaagarummaa qabaachuu dandeessi. Dubbii guddaa miti kun. Waldaan Makaana Yesuus, waldaan Mulu Wangeel, waldaan adda addaa fakkeenya waa'ee cuuba irratti gaafa laalu waldaan tokko tokko ijoollummaatti nama cuubu yookaan daa'ima inni tokko tokko immoo warra guddatan dhaalti baaptiizimii kana irratti xiyyeeffatanii isa hojjetu. Kuni tokkoffaa fayyinni karaa cuubatii waan hin jirreef dubbii guddaa miti. Number 1. Itti aansee immoo warri daa'ima cuuban kunis fayyina daa'imaa fida jedhanii cuuban. Waaqayyoon karaa Abrahaamin waadaa gale kuni har'allee ijoollee keenya waadaa gale waan ta'eef Waaqayyo waadaa isaan eega waan ta'eef ijoollee keenya Waaqatti dhiyeessina hin kadhannaaf gaafa guddatan immoo cimina amantaa isaanii barsiifna bara san isaan mataan isaanii murteessu jedhanii yaadu. Macaafni qulqulluun kana immoo hin deeggara gaafiyyuu hin jiru. Kanaaf asirratti wal dhabni jiraachuu hin qabu. Kiristaanonni biyya adda addaa karaa adda addaatiin biyyaa baanee biyya adda addaa illee namni warri jiraatan ati waldaa baruurraa dhufte ati waldaa baruurraa dhufte akkas ta'aadha kuni daa'ima cuubuun sirrii miti daa'ima nama guddaa cuubutu sirriidha. Akkaataa kanaan kiristaanni wal qooduun irra hin jiraatu fakkeenya. Bu'uura yookaan poointii wal qoodummaa ta'uun irra hin jiraatu. Maaliifi waldaan kiristaanaa kan irratti dhaabattu yaada Waaqaa ta'e taanan Kiristoosiif galata fiduuf taanan wangeela labsuudha wangeela babal'isuuf taanan cuuban of course hojii hafuurati benefitii qaba activity hafuurati duunee gooftaa keenya wajjin du'aa ka'uu keenya kan itti mul'ifnu namatti kan himnu addunyaatti kan himnu ofitti kan himnu seexanatti kan himnu benefitii yookaan immoo bu'aa guddaa qaba. Garuu daa'ima cuubuun immoo macaafa qulqulluu keenyattis akkaataatti hin kaa'ameen qaba. Waa tokko tokko isiniif haa kaasu. Daa'ima cuubuun kun eessaa akka dhufe? Macaafni qulqulluun keenya seenaa waldaa wajjin walitti qabamee laalama yeroo baay'ee kun sirriidha. Fakkeenyaaf abbootiin seencharii 16ffaa dura turanis gubaa'ee adda addaa yookaan kaawunsilii adda addaa gaggeessaniiru. Niqiyaa gubaa'ee gaggeeffame. Niqiyaa gubaa'een kun yeroo lama gaggeeffame. Kana waan adda addaa murteessaniiru. Fakkeenyaaf bara san Kiristoos irratti gaafii adda addaa kaasaa turan bara warri san turan. Beektonni warra Giriik kuni beektonni addunyaa kanaa kuni bara san seencharii san keessatti seencharii jalqabaa irratti Kiristoos nama waaqa miti. Inni kun immoo waaqa malee nama miti. Garuu gubaa'ee niqiyaa kana tokko irratti kan murtaa'e keessaa tokko fakkeenyaaf Kiristoos waaqa guutuu, Kiristoos nama qulqulluu. Akkaataa kanaan kaa'ame haga ammaallee akkaataa kanaan barumsi kiristoolojii yookaan barumsa giddugaleessa kiristaanaa godhateeru. Isa duwwaa miti. Kaawunsiliin kaartee jedhamu 253 irratti gaggeeffame inni gaggeeffame kun waan tokko murteesse waa'ee cuubbaa ijoollee murteesse. Kaarteej kun amma kaaba Afrikaa biyya jennu naannoo biyyoota jiran keessaa maqaa magaalaa kiristaanaa naannoo sanitti waan jiru miti. Because sababa adda addaatiin kiristaanaan dadhabina ilmoo namaa waldaa dadhaba waldinaa sababa adda addaatiin amantaa biraa bakka fudhatee jira. Bara san garuu achitti kan murtaa'e maali? Abbootiin kan murteessan dookumentii ta'ee kan kaa'ame daa'ima cuubuun sanis dura tureera. Seencharii jalqabaa irraa gammaa dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf akka macaafa qulqulluutti ijoollee cuubuun sirriidha. Garuu fayyinaaf cuubatu fayyisaaf otoo hin ta'in akka Qolaasiyos boqonnaa 2:12 irra jiru akka macaafa keenya qulqulluu keessa jiru bakka adda addaa jiru Waaqayyoon bara san qaama yookaan immoo dhanna qabachuudhaan ijoollee Waaqayyoon ta'uun kan beekamu. Amma garuu dhanna qabannaa onneeti. Waaqayyoon nu waadaa gale. Waaqayyoon ijoollee keenya maatii keenya waadaa gale. Kanaaf Waaqayyo keenya amannaa asirraa dhufa dubbiin isaa. Macaafni qulqulluun dubbata waa'ee kana. Fakkeenyaaf macaafa qulqulluu keenya keessaa waa'ee akkamitti Liidiyaan maatii ishee wajjin akka cuubamte hojii ergamootaa boqonnaa 16:15 ilaala. Namni Waaqaa kun erga Phaawulos waan barsiisaffaa dhageessee booda erga yaada dubbii Waaqaa hubattee booda
maatii ishii wajjin cuubamteedha. Maatii kana keessa daa'ima jira, nama guddaa jira. Kanaaf asuma hojii ergamootaa boqonnaa 16:33 ilaala. Phaawulos Sillaas hidhamanii rakkoo adda addaa keessa erga turanii booda manni hidhaa sun yeroo diigamu namni mana hidhaasanii fi dura taa'aa ta'e yookaan halaafii ta'e yeroo dhufee Phaawulos fuulduratti namoonni harkaa badan jedhee boo'ee lafa dha'u namni deemee hin jiru kootu jedhanii wangeela dhagaa ture taasisanii wangeela fudhate mana ofiitti geesse madaa isaanii irraa qulqulleessee erga amane booda maatii isaa wajjin cuubame. Maatii isaa kana keessa nama jiru laala. Asuma Qorontos jalqabaa boqonnaa 1:16 Phaawulos mataan isaa warri Qorontos kun wal foonii ana baluuti akkasan ta'e gaafa jedhan waan macaafni qulqulluun dubbatu keessa Waaqayyo waan dubbatu keessa maal jedha 16 irratti ani Isxifaanos maatii isaa duwwaa cuubuu koon beekaa jedha dubbii Waaqayyo dubbatu kana Phaawulos. Kanaaf ragaa maaliin sinii kennaa jira waa'ee maatii waa'ee ijoolleeti. Namni tokko maal jedha ijoolleen jedhamu achi keessa bari hin jiru jedha. Maatii jennaan ijoolleen keessa jira. Inni warri gurguddaa cuubnus akka Maatiyoos 28:19-20tti karaa addunyaa hundaa deema. Nama cuubaa maqaa abbaa maqaa ilmaa hafuura qulqulluutiin yeroo jedhu nama guddaan jedhu garuu nama yaadan nama deebii namaa dhagaan nama qalbii diddiirratan namoota gurguddaa ta'uu isaanii hubanneeti kan akkas goonu. Kana waan ta'eef yaanni Waaqayyoo kana of keessaa qaba. Kana of keessaa qaba. Fayyina of keessaa qaba. Abdii of keessaa qaba jedhanii akkaataa kanaan godhuu isaanii. Kanaaf kun immoo akkuma nama isiniin jedhe dubbii hundee qabu miti, dubbii fayyina fidu miti, dubbii nama qoodu miti, dubbii garaagarummaa fidu miti jechuudha. Kanaaf waldaan kiristaanaa kanaan isa addaan qoodamuun irra hin jiraatu saba Waaqayyoo. Kun nama afuurati. Kun nama afuuraa miti. Akkasitti wallaadu jira. Waldaa abaluuti irraa kan dhufani nama afuurati. Waldaa abaluu irraa kaalmii waan ta'aniif yeroo faarfatan nama afuuraa miti. Afuurri iyyuu miti. Meeshaa muuziqaa ol kaasanii dubbachuu iyyuu miti. Muuziqaa mansaaranuu yookaan meeshaa muuziqaa kun yeroo gabaabaa erga dhufee isaan iyyuu miti. Maaltu faarfannoo keessatti jedhamaadha. Waldaa keessatti. Galata Kiristoos kan fiduudha. Waaqaaf galata kan fiduudha. Wangeela babal'isuudha. Kabaja Waaqayyoo fidaa. Kiristaanota jabeessaa. Dubbii guddaan an ta'uun irra jiraatu isa kana. Kanaaf cuubbanis akkaataa kana ilaalamuutu irra jiraata. Akka dubbii Waaqatti ilaalamu xiinxalamuutu irra jiraata saba Waaqayyo. Kanaaf kiristaanonni bakka adda addaatii dhufnu tokkummaadhaan kana waliin jiraachuun maatii godhachuun karaa baagiraawundii adda addaatii irraa dhufuun waan gaariidha. Waliin waaqeffachuun kun waan bareedaadha. Ijoollee Waaqayyoo karaa barbaanne irraa waa dhufnu ijoollee gooftati. Ulfinni isaaf haa ta'u. Garuu yaan akkasii addaan nu qooduun irra hin jiraatu. Yaan akkasii seexanni kanatti fayyadamee waldaa kiristaanaa yeroo adda addaa yeroo qooduun arga yeroo dubbatamu dhageessu baagiraawundii kiristaanotaa kanatti fayyadamee kaan nama afuuraa godhee kaan nama afuura hin qabne godhee kaan ijoollee cubuun dogoggora godhee kaan nama guddaa cubuun akkas jedhee sababa adda addaatti fayyadamee kiristaanota yeroo addaan qoodu argitu karaa adda addaati. Waldaa tokko keessatti ijoollee cubuun bakka akkuma waan dogoggoraa akkuma macaafa qulqulluu keessa akka waan hin jirre akka waan namni amma uumuu itti haasa'uu barbaadu. Kanaaf dubbiin akka macaafa qulqulluutti maali? Waldaa abaluu ta'uusaa, abaluun cubuu dhiisuusaa otoo hin ta'in maali? Macaafni qulqulluu maal dubbataa? Lammata immoo waanni kun overall maalidha bu'aan isaa? Waldaa kiristaanaa waa'ee cubbaa kana maal jette? Waldaan kiristaanaa seenaa waldaa kiristaanaa kan himu daa'ima cubuun tokkoffaa macaafa qulqulluu godhessee godhate sirriidha. Lammata immoo fayyinaaf miti. Kanaaf nan esseenshaalidha. Kiristaanota addaan qooduu hin qabu. Waldaa addaan qooduu hin qabu. Akkaataa kanaan itti fufuu qabna nuti. Kanaaf namarratti wanni dubbannu asirraa kaanee ilaalamuutu irra jiraata. Kanaaf faawundeeshinii waldaa kiristaanaa inni tokko kana ta'uusaa hubachuun gaariidha saba Waaqayyo. Inni gara biraa shakkii malee waldaa akka dhaabattu gooftaan keenya dubbate. Waldaa koo nan ijaara yeroo jedhu akkuma dura dubbadhu arteektiin isa kan sustain godhu isa kan waa hunda provide godhu kan kennu kan dhaabu isa kanaa waldaa koo nan dhaaba yeroo jedhu shakkiin hin jiru waldaa kiristaanaa dhaabachuu irratti. Inni waaqa waan ta'eef inni mirmadummaa guutuu kan qabu waan ta'eef waaqa waa hunda jiraachisu waan ta'eef waan hin jirre dubbateetti gara jireenyatti fida waan ta'eef kanaa Waaqayyootu waldaa isaa dhaaba waan ta'eef mamiin shakkiin tokko hin jiru. Kanaa waldaa Kiristoosu dhaaba galata isaatiif isa dhaaba anatu dhaaba. Kanaa waldaan sirrii taate yeroo hunda'u lakkoofsi ishii dabalaa gaarummaan ishii nama keessatti mul'achaa urgaa deemti jechuudha.
Kana waa'ee namaati miti. Gooftaan keenya kanaafi Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 12 irratti dubbate. Ani ifa biyya lafaati. Inni mataan isaa jechuudha gooftaan keenya yeroo dubbatu. Kanaaf waan inni jedhetu hojiirra oola. Waan inni dubbatetu hojiirra oola malee kan namni dubbateem kanaaf shakkii maleedha waldaan kiristaanaa dhaabachuun ishii. Fedha namaatiin miti. Addunyaan kun seencharii duraa ta'uu danda'a. Seencharii 21ffaa waan barbaade ta'uu danda'a. Waldaan kiristaanaa haga Waaqayyoon hin turti jedhee yaade. Haga Kiristoos deebi'ee dhufutti lafa kanarra jiraachuu ishii mamaa tokko iyyuu hin qabu. Ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf kiristaanonni waan irratti discourage taanu miti saba Waaqayyo ulfinni isaaf haa ta'u. Kana waan ta'eef gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waan dubbate kuni mamaa malee hojiirra akka oolu. Mamaa malee waldaa kiristaanaa dhaabuun kuni akka kanaaf macaafati tokko boqonnaa tokko lakkoofsa 2 gaafa argitan Waaqayyoon kan dubbatetu Waaqayyoon hin sobnetu bara waa hundumtoon uumamin dura waan kana dubbate isatu hojiirra oola. Waaqayyo waan dubbate otoo bara addunyaa kun uumamin laftiif dachee hin uumamin wanni barbaade otoo uumamin waa Waaqayyo dubbatetu hojiirra oola saba Waaqayyo. Wanni barbaade rakkoon barbaade garuu jiraachuudhaaf mala jechuudha. Kanaaf macaan Roomee boqonnaa 3 lakkoofsa 31 Waaqayyoon nu wajjin jira taanaan faallaa keenya nu dhaabachuu danda'a. Eenyutu nu dhaabuu danda'a? Gaafii gaafata. Gaafiin akkasii amma bakka ta'uu hin danda'u jechuudha. Mamaan tokko hin jiru jechuudha. Waaqayyoon gara keenya taanaan eenyutu faallaa keenya dhaabachuu danda'a? Eenyu nu dhaabuu danda'a? Waldaan kiristaanaa ana dhaaba jennaan shakkii maaltu jiraachuu danda'a? Waldaan tokko fedhii namaatiin dhaabattee diigamuu dandeessi. Addaan qoodamuu dandeessi. Kanaaf waldumti sirriin immoo chaalenjii adda addaa rakkina adda addaa keessa ba'uu dandeessi. Istiil Waaqayyo waldaa kiristaanaa ijoolleesaa hin tiksa hin eega haga ofii deebi'ee dhufutti babbareechee akka turtu godha gooftaan keenya ulfinni isaaf haa ta'u. Waaqattu hirkanna malee waa'ee waldaa nama amanna miti. Foon amanna miti. Ofan amanna miti. Waldaa amanna miti. Namoota amanna miti. Isa waldaa dhaabe, isa waldaa ta'e, isa masa'icha ta'e, isa jiraata ilma Waaqayyoo ta'e isa amanna. Waldaan kan isaati kan dhaabe isa shakkii malee waldaan hin dhaabatti ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf namoonni tokko bakka iyyuudhaan dogoggoraa adda addaa haasa'uudhaan wangeela fakkeessuudhaan waldaa dhaqanii walitti qabanii horii nyaachuu barbaadu namootarra. Kanaaf yeroo hundayyuu waldaan under construction Kiristoos jirti jechuudha. Yeroo hundayyuu otoo walirraa hin citin construction waldaa dhaabuu Waaqayyo kun waldaa keessatti karaa adda addaatiin gaggeeffama. Kanaaf waldaa keessatti fakkeenyaaf gaggeessitoota jira. Waldaa keessa gaggeessitoota waldaa yeroo biraalletti deebi'een dubbadha. Waldaa warri gaggeessan jiru, paasteroonni jiru, jaarsoleen jiru, warri waldaa keessatti waan adda addaa hojjetan jiru. Walumaa gala garuu hojii Waaqayyo isa afuuraa kana hojjetu waldaa keessatti. Kanaaf isaan kanaan fayyadamee Waaqayyo waldaa isaa kan dhaabu shakkiin hin jiru. Waldaan akka kanaan dhaabatti. Waldaa keessatti namoota baay'eetu jira, tajaajila adda addaatu jira, kan nama jabeessutu jira, kan nama gorsutu jira, kan nama barsiisutu jira. Waldaan kiristaanaa akkaataa kanaan dha. Kanaaf gooftaan keenya Yohaannis 10:28 irratti harka koo namoota nama gala eenyutu harka kootii baasa? Harka kootii, harka Waaqatii eenyutu baasuu danda'a? Eenyutu baasuu hin danda'u harka Waaqayyo waan hunda caalu harka isaa waan gala eenyutu harka isaatii baasuu danda'a? Ulfinni isaaf. Kanaaf Waaqayyoon waan hin ta'a jedhe. Kiristoos waan inni dubbate. Kiristoos kan fayyise, harka isaatti kan galche, karaa abbaatti kan waame harka Waaqayyo. Kanaaf waldaan kiristaanaa hin dhaabatte yeroo jedhamu shakkii malee dhaabatte itti fuftii jechuudha. Inni sadaffaani walitti dhufeenya gaarii waldaa kiristaanaa wajjin Kiristoos akka qabaatu. Kunis aangoo guddaa akka qabaatu asirraa argitu. Kiristoos yeroo dubbatu waa'ee yeroo hin dubbanne amma yeroo akkasii dhaabatti waldaan hin jenne bara akkasii dhaabatti hin jenne. Waldaa koo nan dhaaba. Waldaa koo nan dhaaba yeroo jedhu walitti dhufeenya jiru kana mul'isa. Emphasize gochaa kan jiru, relationshipii jiru, walitti dhufeenya jiru, hankooti kan jedhu kana dubbisa. Kiristoos Maatiyos Yohaannis 10:27 irratti hoolonni koo sagalee koo beeku. Hoolonni koo sagalee beeku na hordofu. Kanaaf Kiristoos waldaa isaa dhaaba yeroo jennu kaa yeroo hundayyuu waldaan kan isaa taanaan Kiristoos waldaa isaa karaa barbaade rakkinni horii Waaqa bira hin jiru, rakkinni namaa Waaqa bira hin jiru, rakkinni beekumsaa Waaqa bira hin jiru, rakkinni anything Waaqa bira waan tokko rakkoon tokko hin jiru. Yeroo namni barbaadetti hin ta'u gaafii hin qabu. Akkaataa namni barbaade hin ta'u gaafii hin qabu. Yaada Waaqayyooti waldaan dhaabatte garuu jabaachaa. Kanaaf dubbii Waaqaa waan goonu caalaa intentionii keenya laalaa jedha dubbii Waaqayyo. Onnee namaa laala. Maaliif akka waan tokko goonu laala Waaqayyoon.
waldaa maaliif dhaabna amma? Fedha namaatii fi yaada namaatii fi karoora namaatii fi waaqayyoon kana ilaala. Seeraan yookaan seera jechuun koo yaada waaqati irratti isa Phexros dubbate isa waaqayyoon barbaadu isa Masaayicha isa Kiristoos ta'e isa ilma waaqayyoo ta'e isa jiraataa kanarratti waldaan dhaabatana waldaan kun waldaa sirrii. Akkaataadhuma kanaan jabaattee itti fufuudhaaf waan dubbatame duwwaa fi miti immoo yeroo hunda practicing shii maali? Akkaataa namatti qabdu, akkaataa wangeelatti barsiiftu, baranni maali? Bari dhufu maali? Choir departmentii keessatti wanni gaggeeffamu maali? Bakka fellowship Bible study keessatti wanni godhamu maali? Everything wanni godhamu hundumtuu yaada waldaan dhaabattuu kanatti gala kanatti dhufee galataanan waldaa kiristaanaa sirriidha jabaachaa deemtu. Dogoggora feeteeyyuu haa qabaattu, dadhabina feeteeyyuu haa qabaattu jechuu kooti. Kanaaf waldaan kan Kiristoosi kan kooti anatu dhaabaa jennaan kan isaa ta'uusaa asirraa arginaa jechuudha. Anatu bite dhiiga kooti. Hojii ergamootaa boqonnaa 23 akkuma isin jechaa ture. Dhiiga kooti nan bite waldaa kooti. Eegaasi warri waldaa irratti abbaa waaqayyoon eegdota sin godhe. Waaqayyo warra waldaa bulchita sin godhe. Kiristoos dhiiga isaatiin bite. Kanaaf waldaa kiristaanaa keessatti waan arginu kana. Yeroo hundayyuu waldaan kiristaanaa kan dhaabattuuf kan raawwattu kan ittiin deemtu ija waaqayyo yaada waaqayyootiin. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo dubbatu ijoolleen koo rifeensi isaanii na fuulduratti illee kan lakkaa'amedha. Ija isaanii yaadni isaanii fanii qabu akka ija agartuu ijaati. Isaanii fan of eega. Isaanan tiksa. Amma kiristaanonni yaada adda addaa keessa baana. Waldaa yeroo dhaabuu barbaadu Maatewos 10:30 irratti jechuu koota asirraa arguu dandeessu. Lakkoofsi rifeensaa keenyallee waaqa fuulduratti lakkaa'amaadha. Waan kana gochuu danda'u waldaa akkamitti dhaabuu hin danda'u. Waan akkamitti waldaa waa hundaan waan ishii barbaachisu provide gochuu hin danda'u. Even kiristaanota jirru dadhabina keenya, rakkina keenya waan nu keessa baanu osoo hin ta'in cimina isaa, gaarummaa isaa, mirmadummaa isaatii waan barbaade akkamitti hin godhu waaqayyo. Isa amanna malee, isatti hirkanna malee, isaaf deemna malee, waldaa amma warri waldaa dhaabudan bakka adda addaatti maquma yaaduma Kiristoosii waldaa dhaabdanii bakka adda addaa waan adda addaa safar gootan waaqayyoon kan isiniif jedhu kana. Ammayyuu yaada kooti waldaa koo nan dhaaba yaadaaf karoora kooti irratti dubbii koo irratti waldaa dhaabdu taanan ani isin wajjinan jira waan isinii barbaachisu taayimiin ani barbaadutti yeroon ani barbaadutti yeroon hin ta'a jedhutti provaayidan godha gadan dhiisa. Kun yaada kootiif fedhii kootiif galata kootiif ta'a. Abdii kutatiin haa jabaadhaatti fufaa dubbii waaqaa kan dubbatu kan saba waaqayyo. Wanni waaqaa ta'e hundumtuu yeroo hundayyuu confidence yookaan immoo irkannaa waaqayyootiin amantummaa Kiristoosiin itti fufna taana waldaan kiristaanaa isaaf dhaabatti isarratti dhaabatti kan isaati mamaa malee dhaabatti walitti dhufeenya gaarii qabdi. Pointi biraa laala. Eenyummaa waldaa laala. Waldaan maal fakkaatti? Waldaan kan baate kan addaan baate community haaraa kan taate Kiristoosiif kan hojii hojjettu waa'ee Kiristoosiif kan wanni tokko ishii hin dandeenye akaarratti kan dhaabattu maalumaa waldaa laala. Duuni kan ishii hin dandeenye namni waldaa kiristaanaa keessa jiru du'a yookaan immoo kiristaanni duuni injifannoo nurratti hin qabu. Kiristoos du'a moo'ee ka'eera saba waaqayyo. Kiristoos du'a moo'ee ka'eera. Waldaa kiristaanaa kiristaanota irratti duuni injifannoo hin qabdu. Kanaaf duuni eessa moo'ichi kee? Qorontoos jalqabaa boqonnaa 15 gaafa laaltan. Duuni moo'ichi kee eessa? Olaantummaan kee eessa? Because Kiristoos du'a moo'ee guyyaa sadaffaatti ka'ee ammallee mirga abbaa kan jiru isa bira kan dhaqnu moo'ichi du'arra kiristaana irratti olaantummaa hin qabu. Waldaa irratti olaantummaa hin qabu. Kanaaf waldaan kiristaanaa akkaataa kanaan kan dhaabachuun irra jiraatu. Akkaataa kanaan kan deemuun irra jiraatu. Maalummaa waldaa kiristaanaa kan asirraa maddu. Hojii ergamootaa boqonnaa 7:38 ilaala. Waldaan kan baate. Waldaan kan hojii wangeelatiif dhaabatte. Waldaan kanaaf wangeelli keenya wangeelli arfanu itti aansanii ergoonni dhufan hundumti isaanii waa'ee wangeelaa kan akkamitti akka babal'atan, akkamitti akka deeman, akkamitti galata Kiristoosiif akka bidan kan dubbatan kanaaf saba waaqayyo. Kanaaf waldaan an jennu mana miti nama malee. Of course tokkummaan kiristaanaa waldaa kiristaanaa kan jennu namoota kophaatti waaqayyoon fayyina keenya kan fide mataa keenyan nama dhuunfati waaqayyoon nu fayyiseera. Akka waldaa kiristaanattis immoo nuyi waldaa kiristaanaa keessatti ijoollee waaqayyooti. Tokkummaa
ijoollee waaqayyooti. Maatii waaqayyooti. Ulfinni isaaf haa ta'u. Maatiin argamne kana, maatii urgaa kana, maatii jireenya waaqayyoo qabu kana. Ija namaatiin gaafa laalamnu hiyyeessa ta'uu dandeenya, wallaalaa ta'uu dandeenya, homaa hin qabnu ta'uu fakkaata. Garuu yaada waaqayyootu nurra jira waan ta'e, waa hunda kan uume, yuunivarsiitii kana kan bulchu, waa hunda gochuu kan danda'u, yaada waaqa nurra jira waan ta'eef nama waaqati. Tokkummaa ijoollee waaqayyooti kun. Namoota gooftaan beekanillee fi waamicha isinii gochuun barbaada. Karaa waldaa kiristaanaa isa dhugaa qabu, isa sirrii taate, isa nama simattu, isa qalbiitti diddiirattanitti koottaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos amanaa, fayyaa. New community kana keessatti, community bara baay'ee keessa jiraattan, community'n siyaasaa jira, community'n dinagdee jira, inni gaariidha. Garuu waldaa kiristaanaa, tokkummaa waldaa kiristaanaa isa new community ta'e kana keessatti koottaa, qooda fudhadhaa, itti siqaa. Warri waldaa irraa deemtan, waldaan kana na goote, waldaan kana na goote jedhe deebi'aa waldaatti, tokkummaa kiristaanotaatti deebi'aa. Waldaa kiristaanaa wajjin fellowshipii qabaadha, obboleeyyan wajjin, obboleettiiwwan wajjin. As keessatti guddinni kiristaanaa kan dhufu, as keessatti waaqayyoon kan hojjetu. Dhuunfaa keessa waaqayyoon hojjetu jechuu koo miti. Garuu waldaan kiristaanaa bakka bu'aa lafa kanarratti waaqayyoon ittiin hojjetu. Nuyi ambaasaaderoota, nuyi ibsaa addunyaa kanaati, nuyi ergamtoota Kiristoos. Waldaan kiristaanaa wajjin shii kana. Kanaaf warri kiristaana ta'ani bakka keenyatti haa deemnu. Waldaarraa warri deemtan, waldaa warri dhiiftan, abdii warri kutattan, namoota irra yaadni keessa warri ture, yaada keessan waldaa kiristaanaa isa Kiristoos dhaaberra godhaa, waldaatti deebi'aa. Of course, warra dogoggora ta'e irraa fagaadhaa. Bakka dogoggora ta'etti deebi'aa jechuu koo miti. Waldaa kiristaanaa ishee wangeelaa, ishee sirrii taate, ishee Kiristoos taate. Warri haaraa taatanis garan kanatti koottaa isin jechuu kooti. Waldaan kiristaanaa karaakteriin biraa kan mootudha. Moo'ichi ishee irratti aangoo hin qabu. Akkuma nama dubbachaa ture, waldaan kiristaanaa kan mootu. Seexan ishee irratti olaantummaa hin qabu. Seexan dadhabbin moo'icha irratti hin qabu. Waldaan kiristaanaa yeroo hundayyuu ceetee kan deemtuuf waaqayyo waan dubbateef. Maali bara biyya Awurooppaa keessatti kiristaanonni akka barbaadan warri mootummaan bara san turan kiristaanota ajjeesaa lafarraa ibiddaan gubaa gaazii irratti facaasanii waan barbaade godhan baruutti irra ture bara san. Garuu waldaan kiristaanaa hin jabaatte malee hin banne. Waldaan kiristaanaa bara kanas kan jabaattu waraanni ishee irratti akka jabaachaa deemti malee hin laaftu. Because waaqayyotu waldaasaa akka jiraattu godha. Waldaasaa isatu sustain akka gootu godha. Kanaaf waaqayyoon waldaasaa hin dhaabu. Namoonni kiristaana taanee jirus kanaaf abdii guutuudhaan, yaada waaqayyoo guutuudhaan, waan waaqayyoon dubbatu, yaada waaqayyoo kana fuuldura dhaabannee waaqayyoo ati jireenya keenya irratti gaarummaa qabda. Koottu waldaa kee hin dhaamna, miseensa waldaa keenya wajjin fellowshipii qabaanna, jireenya keenya irratti hojjedhu, galanni siif haa ta'u. Waldaan kan keeti, nullee kan keeti, galanillee kan keeti, waa hundumtuu kan keeti jennee gad of deebifnu sabani tokko kana. Kuni walaala isinitti fakkaatiin beekumsa guddaadha akka dubbii waaqayyootti. Kanaaf kiristaanni warra taane wanni sodaannu hin jiru saba waaqayyoo. Tajaajila adda addaa keessa jirra. Dhibeen nu sodaachisa, namni nu sodaachisa, bari nu sodaachisa. Karaa adda addaatiin du'a isa dhumana isa guddaa ta'e irraa gaafa jalqaba macaafni qulqulluun Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 55 naannoo san jiru gaafa laaltan Qorontos dura du'a injifannoon kee olaantummaan kee waan barbaade godhuun kee eessa Kiristoos si moo'eegda. Kiristoos du'aa ka'ee si moo'eera. Kiristaanonni immoo akkuma kana injifannoo du'a irratti qabu. Kanaaf dubbii waaqayyoo kan kana dubbatu saba waaqayyoo. Kanaaf yeroo hundayyuu waa'ee waldaa kiristaanaa gaafa laalu namoonni waldaa kana keessa jiru ija kanaan akka laalu waaqayyoon barbaada. Inni gara biraa waldaan aangoo akka qabdu sin aangoo qabdi bakka bu'aa Kiristoos wangeela babal'ifti. Akkuma dubbachaa ture. Kanaaf hojii waaqayyoo mootummaa waaqayyoo babal'ifti. Bakka ummaa qabdi aangoo qabdi waldaan kiristaanaa. Kanaaf waldaa kiristaanaa duwwaa utuu hin ta'in kiristaanonni hojiin keenya kana saba waaqayyoo. Kiristaanonni hojiin keenya wangeela babal'isuu namoota wangeela dhageenya akka dhagaan gochuu warra waldaa kiristaanaa keessa jiran jajjabeessuu Kiristoosin akka guddatan taasisuu wal jabeessuu galateeffachuu jireenya tasgabbii qabu jireenya gabii qabu jiraachuudha waaqa fuulduratti ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf macaafni Maatiyos boqonnaa 11 lakkoofsi 28 waa'ee kanaa kan dubbatu. Waan dadhabina qabnu hunda waaqatti akka kennu. Waa'ee waldaa ta'uu danda'a, waa'ee namaa ta'uu danda'a, waa'ee waldaa keenyaa duwwaa miti. Fellowshipii xiqqaa yookaan dipaartimentii warra bakka tajaajilu ta'uu danda'a. Waan irratti rakkan nama nu rakkisa, foontu nu rakkisa,
waan adda addaa jiraachuu danda'a. Ba'aa keenya hunda waaqarraa goon. Waaqayyoon teekkeer godha rakkoo kana hundayyuu. Garuu akka yaada waaqattaa ta'u wanni goonu hundumtu. Hoomtaa waaqayyotu beeka. Akkamittaa waaqayyotu murteessa. Nu hojiin keenya akka waaqayyotti dhaabachuu waaqayyo eegu ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf waldaan kiristaanaarra namootatu jijjiirama. Namootatu yaada isaanii jijjiira. Haa jijjiiraman. Waaqayyoon hin jijjiiramne bakka isaa jira. Namootatu dhufa nama deema. Waaqayyoon dhufee hin deemne achi jira. Waaqayyoon dhufee hin deemne yaada waldaa kiristaanaa keessa jira. Namatu waldaa miidhuu barbaada. Abbaan barbaade haa barbaadu. Miidhuu kan hin dandeenye yeroo hunda miidhaa hunda dachaasee deebisuu kan danda'u karaa barbaadetti oofuu kan danda'u waaqayyo waldaa keessa jira. Waldaa qooduu warri barbaadan jiraachuu malu tokkummaa waldaa kan eegu waaqayyoon yaada waldaa keessa jira. Kanaaf abdiidhaan waldaa keenya keessatti waaqayyo waaqeffanna. Waaqayyo waldaa keenya keessatti maatii kiristaanaa keessatti koominiitii keenya keessatti waaqayyo waan guddaa hojjeta. Waan guddaan kun maal? Ijoollee waaqayyoo tiksa. Ijoollee waaqayyoo guddisa. Gammachuu isaanii akka fiixa ba'u godha. Gammachuu isaanii kana sustainability akka qabaatu godha. Addunyaan kun dhabdee kan rakkattu waan akkasiiti amma. Nama fayyisan, sammuu namaa warra yaalan, koominiitii adda addaa keessatti dhaqee namni horii isaa, bara isaa, yaada isaa hunduma dhangalaasee kan waan adda addaa yaalaa jiru koominiitiin akkasii waldaa keessa bakka aara galfiin qabban nama haammatee nama wajjin taa'ee wanna darbe dhiisee waan gara fuulduraa haasa'e. Kanaaf macaafni qulqulluu waan durii dhiisee waan fuulduraa qabaachuu fuulduratti hiixadha. Waan fuulduraatti ittan deema. Macaafa irratti macaafni qulqulluun kan dubbatu jechuu kooti. Kanaaf saba waaqayyoo ammallee kana dubbachuu barbaadu. Ergaan dubbii waaqayyoo kuni karaa waldaa kiristaanaatiin isin bira. Waldaa kiristaanaa abbaan Kiristoos, hundeen Kiristoos. Kan irratti dhaabattu Kiristoos. Kan irratti dhaabattu miti kan irra jiraattu yaada Kiristoosiin. Waldaa kiristaanaa keessatti maaltu ta'a? Warri waldaa gaggeessan maal hojjetu? Akkamitti hojjetu? Miseensi waldaa keessa jiru waldaa keessatti maal godha? Erga bahee mana isaa yeroo jiraatu hojii isaa hojjetu akkamitti jiraataa hin jedhu viidiyoo biraa irratti immoo qabadheen isin dhiyaachuuf yaala. Waaqayyoon na gargaara. Waaqayyoon sinaa eebbisu eebbifama.